Aappiin firii intarneetii yookaan appilikeeshinoonni firii daataa itti fayyadamaa jirru arraab dhaabbachaa jira. Kunis dhaabbate kunis ammoo ni maraa amma dura abdeet hin taane. Garuu appilikeeshinii tokkotu jira kan abdeet ta'ee jiru. Innis akkamitti dalagaa fi akkamitti hojjeta jechuun keessan ni mala. Kanaafuu waliin ilaallee walitti haa deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu isiniin jecha buleentiyya. Mee akkuma yeroo hundaa social media inni irratti hojjetu laalaa turratti arraas appilikeeshiniin kun akkamitti hojjeta kan jiru waliin ilaalla. Warreen ammoo hin hojjetu jettan viidiyoo hogguutu laalaa achi booda yaada kan danda'an isiniin jaa. Mee warreen arrabaan beekamu TikTok jala deemnee TikTok ni hojjetamu hin hojjetu waliin ilaalla dura. Amma silaa maal jedhe Maarqos? Akkuma laaltanii gartan TikTok irratti ni hojjeta appilikeeshiniin kun bifuma kanaan ni hojjeta laaltanii gartanii. Hogguu gara kana dhuftan YouTube asiin gaseentanii hogguu laaltan ni hojjetamu ni hojjetu bifuma kanaan YouTubeis laallee keessa deebine viidiyoo tana gabaabsuudhaaf kunoo laaltanii gartan ni hojjeta appilikeeshiniidha. Kan inni isin garsiisaa jiru kuni. Hordoftoonni tiyya kabajamoo hogguu gara mana gadaa Oroodhaa dhuftan ammoo subscribe gootanii maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan garagal immoo viidiyoo nuti gadhiifnu akkasumas like gootanii na jajjabeessuu hin dagatin asiniin jechaadha. Mee appilikeeshiniin kun akkamitti hojjeta eessatti argama kan jamuuf deebinee waliin haa ilaallu. Telegiraama irratti gallakkisa yeruma hundaa'u telegiraama irratti gallakkisa jechuudha appilikeeshiniidha. Warreen ammoo telegiraamni eessa argama jetta yeruma hundaa'u dib kireeshinii hogguun isin jiru fakkeenyaaf YouTube isin deebisee dib kireeshinii hogguun jiru mee viidiyoo tana isin garsiisa. Dib kireeshinii kunoo kana gara jalaatti tuqaatan hogguu gadhiitan kuni Facebook yoo nuti ta'u kun immoo telegiraama liinkii lamaatu jira. Liinkii lamaan keessaa takka telegiraamaa fi takka Facebook akka kanatti hubadhaa bifa kanaan laalaan isiniin jaa. Mee achi deebinee ammaan tana telegiraama keessatti haa deebinu. Telegiraama keessa hogguu seenne gadaa Oroon chaanaala qaba. Chaanaala warreen hin beekne telegiraamarraa isa kana gadaa Orootu lakkoofsa lammaffaa kan dura waan badee jiruuf isa kanarratti amma aappiin ni dalaga jennu ammaaf kana. Amma isa kanarratti gadhooynee warreen hin buufatin yoo jiraatan taate appilikeeshinii kanatti fayyadamaa turtan koodii isin qabu waan ta'eef. Ani ammoo isa daawunloodiin godha. Isin ammoo wanni isin gootan yoo niif qabaattan abdeet gootan yoo niif qabaachuu baattan daawunlood gootanii ani ammoo oopin godheen seenaa. Mobaayilii riyaala 30 asumarratti ilaallachuu dandeessanii zeenii fi jawwiin firiidha yaaqoonis akkasuma firiidha. Mobaayilii riyaala 39 akkasuma 60 20 kana hojjetti istiisi ammoo kunoo ni argitanii zeen mobaayilii walumaa galattuu gara gubbaa kana hogguu laaltan irraa ni hubattan jeetii yaada. Kana guutuu isin garsiisuu hin feene waan ta'eef serverii gara duraatti alaba Jarmanii tokkoffaarra kaa'atan zeenis tokkoffaarra kaa'atan viidiyoo gabaabsuudhaaf inni kun akka kanatti hojjeta isiniin jechaadha. Yeroo takkaaf dhaamseen isin garsiisamoo itti amantan mee warreen ittiin amanne yoo niif jiraattan taate yeroo takkaaf dhaamseen YouTube'itti isin deebisee isin garsiisa. Warreen hin hojjetu juu booda nu cinquu mala waan ta'eef YouTube'itti deebinee YouTube reefuun tana dalagu amma ni dalagamu hin dalagu. Akkuma laaltanii gartan kunoo hin hojjetu akka hojjenne gartanii jirtanii amma immoo isa kana dalasiifnee hojjetamu hin hojjetu kan jiru waliin ilaalla. Wantana oopin ta'ee jira yeroo inni oopin ta'ee jiru kana hibduuba deebinee laalla. Waan biraatiin akkaan itti fayyadamaa jirre ni argitan kunoo YouTube inni dalaga isiniin jechaadha. Hordoftoonni tiyya kabajamoo viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagayaan naaf tura.